الحمد لله الذي هدانا إلى الإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشمع كفوني كبجمتوتا دعوتوتا في هردفتوتا ميديا النور كون سجنتا مجالس العلم جلت كنرجمو برمز كتاب 40 حديث لمفا مراتب الدين حديثا دين كان صدركار على الدباسي كان برسيسو كان إلى الله أنجا تمور سجنتاتي نوجين ترانا فراكينا يا ربنا سكرنا كما جوبي كلاماني رحمة ما كان كتير. حديث عمر حديث لمفا كان جلا وانتي هبانو جباب سنيو كلالو تاتي تكفى حديث كستي وتؤمن بالقدر خيره وشره جله قدرت أمانو رايري قدر سن خيري تهي شري تهي أمانو راجل كوني مذهب أهل السنة والجماعة مذهب كرا لغاتي تأمانو يجون كوني ربيني قدر الأشياء في القدم ربين قدر وانتوت هندايو قدر كيستي دبر سجرا أكما سن إسيلي بيكي جرا ربين علمي إسا كيستي وانتوني توني yeroo adda addaa keessatti bakka adda addaa keessatti akka argamtu rabbiin durma beekee jira. Wanti amma guyyaa keessatti jiru jireenya namaa keessatti argamu kun hundi isaatuyyuu hasaba qadara duraa san irratti argama jechaadha. Wa'alam anna taqaadiira arba'a. Qadarri kuni bakka afuritti addaan qoodama. Qadarri tokkoffaan qadara ilmi rabbii keessatti darbeedha. Wallawaahiq mabniyyatun ala sawaa'iq. Amma wanti guyyaa keessa namarratti argamu kun hundi isaatuyyuu qadara dura ilmi rabbii keessatti darbisan irratti hundaa'aa jechuudha. Kana irratti Qur'aana keessatti rabbiin maal jedha? Yu'faku anhu man ufik. Qur'aana kana dhageeffatuu irraa Qur'aana kanatti amanuu irraa duniyaa kana keessatti namni irraa garagalaa jedhe namni tokko tokko man ufik namni dur qadara keessatti rabbiin Qur'aana kanarraa garagalche jechuudha. Namni dur irraa garagalfame duniyaa kana keessatti illee irraa garagalaa jechuudha. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يهلك الله إلا هالكا ربي نما تكوهين هلاكو إلا من كتب في علمه أنه هالك نما قاف دراء إني هلاك ما تهو إسادة برسين سمالين وبراهين هلاكو جو قدر لما فان التقدير في اللوح المحفوظ قدر اللوح المحفوظ إن كيست دربيرا قدر يكوني جيرا مولاني دندا ربين أكو مجرو يمحو الله ما يشاء ويثبت عنده الكتاب ربين وان كتابا yookiin ammoo lawhal mahfuuz keessa jirusan yoo barbaade hin haqaa yoo barbaade akkasumatti dhiisee akka argamu taasisaa jedhe. Umar illee radiyallahu anhu maal jedhe? Allahumma in kunta katabtani shaqiyya yaa rabbi yoo dur shaqiyyi gootee naaf barreessite shaqiyyummaa sanarraa jijjiirii sa'iid naaf godhii jedhe. Jijjiiramuun hin danda'a jechuudha. Qadarri sadaffaanii qadara rahima keessatti darbeedha. Haati ulfa yeroo itti dhalateetiniin guyyaa 40 gaheetiniin jedhe rabbiin malakaa ajajeetiniin waa barreessaa jedhaan daa'ima kanarra. Yuumaru bikatbi rizqii isaa ni barreessaa namni kun hiyyeessamuu dureessa ta'uu isaa wa ajalli isaallee gabaaba fi dheeraa ta'uu ni barreessaa wa shaqiyyin aw sa'iidin namni kun nama hongayaadhaa yookiin ammoo nama milkaayaadhaa ta'uu barreessaa jechuudha. Kuni qadara rahima keessatti darbeedha. Qadarri afraffaan سوق المقادير إلى المواقيت تاتيوان guyyaadhaan jiru jireenya keessatti nurratti argamtu kana rabbiin subhanahu wa ta'ala khalaqa al-khayra wash-sharra wa qaddara maji'ahu ila al-'abd rabbiin khayri fi sharri illee dura uume akkuma san khayri fi sharriin kuni gabrichatti akka argamu yeroo adda addaa keessatti taasisee jechuudha. Qur'aana keessatti rabbiin maal jedha? Inna kulla shay'in khalaqnaahu biqadar. Nuti waa hundaayyuu uumnee jirra qadaraan duruma qadara keessatti dabarsinee jira jechuudha wanta amma argamu kan hundi isaatuyyuu. Kanaafuyyuu yoo rabbiin nama tokko garaa itti laafetiin jedhe qadara san rabbiin irraa deebisuu ni danda'a jechuudha. Akkuma hadiisa keessatti inna sadaqata wasilata rahimi tadfa'u miitata suu'i wa taqlibuhu sa'ada. Sadaqaan sadaqatan tuni rahimni sufatuuni du'a badduu namarraa deebiftii milkitti namaa jijjiirtii jedha hadiisa keessatti. Akkuma hadiisa biroo keessatti illee inna du'aa wal balaa'a bayna as-samaa'i wal ardi yaqtatilaan. Du'aayin asii ol deemtu fi balaan samii gad deemtuni jidduu samii fi ardiititti wal lolanii jedhan. Eegasanii du'aayin kuni balaasan namarraa deebisaa otoo inni lafan bu'ini jedha. Kanaafuyyuu qadarri ni jijjiiramaa jechuudha. Qadarri lawhal mahfuuzi suni. Amma asirratti firqaa takkatu jira. Firqaa qadariyyaa jedhamtu. Jarri kuni qadara kana bifa addaatiin itti amananii maal jedhan? Rabbiin wantoota kana rabbiin dur ilmi isaa keessatti hin dabarsine jedhan. Maal malee wanti hundinuyyuu
guyyama keessa lafaa ka'aa eega wantoonni argamtee rabbiin beekaa jedhan isaan jecha kanaan rabbi irratti kijibanii jecha kijibaatii rabbiin kanarraa ol tahee jira maaliif rabbiin gaafa duraa ilmi isaa keessatti waa hundaa dabarsee yeroo isin argamtuu fi bakka isin argamtuttillee beekee eega sanii akka isin namarratti argamtu godhe jechuudha. Qadarri isaan maal jedhanii الخير من الله والشر من غيره قدر خيري رب الرايي قدر شري مو رب الرايي متي شرين كرب الارغمو متي جداني akkasitti adda baasan jechuudha. Isaan jecha kanaan majuusaa fakkaatanii kuma rasuulli alayhi salaatu wassalaam jedhan alqadariyyatu majuusu haadhihi al-umma. Qadariyaan majuusaa ummata kanaati jedhan. Kana jechuun maali? Isaan wal fakkaatan. Kun majuusaan iyyuu alkhayru min an-nuur. Khayriin hojii ifaa irraayi sharriin ammoo hojii dukkanaa irraayi jedhanii akkasitti khayriif sharri adda baasan majuusaa. Khayriif sharri adda baasuu kanaan majuusaa fakkaatan jechuudha. Dhugaan immoo kana toon tahini qadarri khayrii tahee sharri tahee hundi isaatuyyuu min Allaahi rabbi irraayi jennee itti amanuu qabna. Hadiisa kanarraa maal hubanna? Tokkoffaa uffata bareechifatanii qulqulleeffatanii nama sadarkaa qabu bira deemuun barbaachisaadha jechuu isirraa hubanna jechuudha. Inna Jibriila ataa mu'alliman linnaas bihaalihi wa maqaalihi. Jibriil uffata tolfatee bareechifatee nama barsiisuudhaaf dhufe hojii fi haasa'u isaatiin jechuudha. Lammaffaa arrifqu bisaa'il nama waa gaafatu kana itti laafuudha, ofitti siisuudha, ofitti haala mijeessanii fi nama waa gaafatu ofitti harkisu barbaachisa. Sadaffaa su'aalul caalimi maa laa yajhaluhu saa'il. Namni waa gaafatu tokko waan hin beeyne illee gaafatuu ni danda'a. Maaliif namni dhageeffatu akka irraa baratuuf. Afuraffaa bayaanul islaam wal iimaan wal ihsaan. Islaamummaan maal akka taate, iimaanni maal akka ta'e, ihsaanni maal akka ta'e sadiinuu addaan baasee nu ibsa jechuu hadiisa kana keessatti. Arkaana islaamaa, arkaana iimaanaa, arkaana ihsaanaa sadiin as keessatti walitti qabee nu ibsa jechuudha. Shanaffaa attafriqa bayna musamma al-islaam wa musamma al-iimaan. Islaamummaa fi iimaanni garaagarummaa qabaatu isaallee asitti nu ibsa jechuudha. Islaamummaan hojii zaahira namarraa mul'atudha. Waan qaamaan hojjetanidha. Iimaanni ammoo waan qalbiin hojjetanidha. Jahaffaa wujubul iimaani bil qadar. Qadarratti amanuun dirqama tahuu nu ibsa hadiisa kana keessatti. Qadarri kun akkuma jenne bakka afuritti qoodamaa qadara ilmi rabbii keessatti darbe, qadara lawhal mahfuuziin keessatti darbe, qadara garaa haadhaa keessatti darbee fi qadara guyyaa guyyaan namarratti argamu kana afranuu akka jiru itti amannee khayrillee ka sharrillee rabbiirraa tahuu itti amanuudha. Guyyaan qiyaaman dhaabbatu ilmi rabbiin qofti beeku kan namni tokko hin beekne asirraa hubanna. Saddeettaffaa innal caalima idaa su'ila ammaa laa ya'lam. Namni waa beeku caalimni tokko waan hin beekne irraa yoo gaafatame ani hin beeku jechuun barbaachisaadha. Rasuulli alayhi salaatu wassalaam mal mas'uulu anhaa bi'alama min as-saa'il. Ani hin beeku jechuun sun ammoo nama san hin hir'isu, aybii hin qabu. Sadarkaa isaa ol fuudha malee namni kun nama taqwaa qabu nama rabbiin sodaatu jecha ibsa malee ani hin beeku jechuun hir'ina hin qabu. Sagalaffaa mallattoon qiyaaman dhufuudha umuurri faallaa deebi'uudha. Amriin faallaa deebi'uudha. Fakkeenyaaf aduun bahaan baatu gara dhihaatiin bahu wantoonni adda addaa aksii dhufuudhaan mallattoon qiyaamaa mul'atti jechuudha. Kurnaffaa anna su'aala al-hasan yusammaa ilman wa taaliman. Gaafiin bareenni baratuu fi barsiisuu jedhameetiin yaadama. Akkuma rasuullu alayhi salaatu wassalaam jedhan yu'allimukum diinakum. Jibriili ka amma isinitti dhufe kuni isin barsiisuudhaafi jedhe. Adaa wa billahi tawfiiq wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad.